Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Shama harka fuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Wantichi amma isin agarsiisu kun jechuudha. Kan mana qulqulleessanii jettee madaamiin kiyya fuutee fidde jechuudha. Wantichi kun garuu haasidiidha jechuudha. Akkuma isin argitan fooxaa biraa irratti naqee fooxaan sun ciccite jechuudha. Yeroo hunda gilaafis harkatti uffadha. Rifadheet fooxaa jijjiire jechuudha. Amma isinitti agarsiisuuf fooxaa kana fidee akkuma argitan kana itti afuufe jechuudha. Fooxaa kana lafa kaa'ee akkasiin mul'atuu fi dhumarra wantichi kun fooxaa kana maal godhaa kukkutee jechuudha. Cicciree hin argitanii akkuma argitan kana isin afuutti jechuudha. Viidiyoo xiqqoo waraabee natti hin tolle. Innaa kanaaf jechuudha ijoolleen keenyaa warri harkaan qoricha waan isaan beekne keemikaala waan isaan beekne akkuma isaan alaa fidaniin fuutanii harkaan dhiixaniin harka keessan akka hin dhabneen isiniin jedha ijoolleen keenyaa. Akkanatti carqii kana daqiiqaa muraasa keessatti akkanatti kukkute jechuudha. Argitanii laala carqiin kun akkanatti ciccite jechuudha. Ija keessan afuutti irratti afuufee laala akka inni itti zarazzaramee buutute jechuudha. Kuni ka carqee akkana godhe jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti harka keenya qaama keenya maal akka nu godhu hubadhaa kan gogaa keenya. Kanaaf isaan jechuudha mastaawqaa uumama irratti laalaniiti waan wayii ka fidanii manatti hin galan. Ka foroonii qulqulleessuuf as jedhanii yoo laaltan mastaawqaa irratti ka addeessuuf itti afuufanii jechuudha. Deebi'aati sarmiikii lafaa bakka walitti intinii godhansa sarmiikii bakka gurraacha isaaf sababa saniif shinti beetii isaanii keessa bakka diddiimatuun jiraami sibiila zaagefaa waan akkasiisaniif mastaawqaa irratti ilaalaa bitanii fidan garuu ofii isaaniitii iyyuu fayyadamanii kan hin beekne jechuudha. Si itti ergan jechuudha waan ofii isaaniitii mokkoruu sodaatan yaaluu sodaatan yaaluu hin beekne yaalanis hin beekne jechuudha. Isin itti ergan jechuudha. Isin immoo of eeggachuu qabdan. Maaliif wantichi kuni yoo qaama namaa irra bu'e miidhaa hagam akka namarra geessu. Kanaaf ijoolleen keenya argitanii jirtanii osoo gogaa namaa irra bu'e hagam akka inni nama miidhu ilaalaan isinii jira ijoolleen keenya. Kanaaf keessattuu warri haaraa biyyarraa dhuftan warri kuwwan inuu beeytaniyyuu keessa turtaniyyuu waan haaraa yoo isaan fidanii galaniin maalidha jettanii adda baafattanii kan maalitti jettanii ni beeytan jechuudha. Miidhaa akkamii qaba ka jedhu ijoolleen keenya immoo haaraa warri reefu hojiidhaaf haaraa ta'an maaliif fayyadama akkamitti fayyadamu wanti kun miidhaa qaba yoo harka duwwaa odoo gaantiin uffatin ittiin qulqulleesse akkasumallee fooliin isaa hoo waan biraatiyyuu walitti makame fooliin isaa akkamii kophaa isaa ittiin qulqullaa bishaan bichaa immoo saamunaa wajjii immoo ka jedhu adda baafattanii beekuu qabdan yoo hin beekne isii gaafachuu qabdan isiniin jedha. Maaliif amma filaash ka jedhamu tokko jechuudha ni beektan ijoolleen baay'een sibiila zaage sibiila danda'aa jechuudha. Isa yoo itti qican jechuudha. Danfeet akka zayitii distii ho'aa qicanii distii ho'aa zayitii eelee ho'iitii yookaan sibiila ho'aa irratti yoo qican akka danfu akkasitti danfa jechuudha. Danfeet zaaginsi inni zaage suni ol danfeet natsa qulqullaa'ee adiitti ba'a jechuudha. Sibiila qab yoo itti godhan jechuudha. Ko'omasaa. Innaa kanaaf waan biraatiinis filaashiin sun waan biraatiin walitti hin makamu. Waan biraatiin walitti mayte taanaan daqiiqaa muraasa keessatti lubbuun kee bada jechuudha. Maaliif foolima isaatiin suukkaamsee hafuura kee addaasii kuta jechuudha. Saamunaa yookaan deetuulii waan garaagaraa waan shinti beetiin qulqullaa'u kanaa walitti mayte taanaan badaadha jechuudha. Kophaa isaati. Kophaa isaa sanuu gizee ofii keessa hin dhaabatin xaphitti gootee fiidee biraa baata jechuudha. Kanaaf yoo inni xiqqoo daqiiqaa muraasa ture dhayxee bishaan itti naqxee bishaan bichaan jechuudha akka qulqullaa'u bishaan itti naqxee bishaan saniin gara bishaan itti deemuutitti oofta jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya immoo kuwwan kan beekne maal godhan itti qicanii yookaan daqiiqaa walakkaa sa'aatii walakkaa shinti beetii san riganii harka isaaniitiin foolii isaa san hunda dhuganii waan biraatiin yookaan deetuulii yookaan kilooreksii walitti dabalanii kan dhiqanii jira isaan sun badaadha. Isaan walitti makuun badaadha. Filaash kan jedhamu maqaa isaan beektan adii tokko ijoolleen baay'een yeroo baay'ee warri mana fincaanii isaanii zaage kunniin warri shinti beetii isaanii moofaa kunniin jechuudha. Sibiilli zaage bakka bishaan yeroo baay'ee ofii isaatiin cobutti bakka akkasii sanitti naqaa jedhan maqammacaa bakka shinti beetii isaa irra taa'an yoo inni diimachuuf ta'u gurraacha ta'etti qicaa jedhan kana jechuudha. Ijoolleen baay'een bira dhaabbattaniiti.
kan isin buruushiidhaan intini gootan haga inni gallakkisutti inni sun sirrii miti. Yeroo namni seennetti yeroo namni fayyadamnetti yeroo isaan mana hin jirretti yeroo isaan yeroo hunda deddeebanii shintibeetiin seennetti xaphitti gootanii muruu habantanii qilleensa bantanii yookaan maskootiis haa ta'u yookaan balbalas haa ta'u banaa dhiistanii biraa ba'uu qabdan. Immoo balbala cuftanii yookaan muruus cuftanii yookaan maskootis cuftanii itti naqxanii biraa baatanii deebitanii isin yoo seentan isiniifuu gaarii miti jechuudha hafuurri sun. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessaa waan kanarraa wanni beektan hin jiru. Waan isaan waan kana kan akkana godhii shintibeetiin naqii hin qulqulleessa kun hin addeessa bakka sana akkana godhii dhiqeensi hin jedhan isaan jedhanii si biraa deeman. Ati waan isaarraa hin beektu foolii isaa si miidhaa hin beektu harka keetirra yookaan tasa luka keetirra yoo bu'e yoo harka kee itti naqxee harka keetiin kadhiitu ta'e harka kee si kukkutaa sirraa muraa hin beektu dhaqxee itti hojjeta jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessaa of eeggataa yeroo baay'ee gaantii fayyadama waanuma hundarratti gaantii fayyadama dhugaa rabbii gaantii yoo fayyadamtan isiniifuu bareeda jechuudha. Hatta saamuun ammaan meeshaan dhiqan feerimmaan kuniin noormaalimmaan kuniinu yoo harka duwwaa fayyadaman hagam bishaan isaanii sooqidda qabaa hin ho'aa hagam akka hin harka nama kukkutu hin beektan hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf gaantii fayyadama waa hunda keessattuu jechuudha bakka qulqullina lafa saramiikii mana qulqulleessitan kanaa fi bakka shintibeetii kanatti keemikaalli isaa humna qabu fidan jechuudha. Isaan kan qoshaashaa san takkaan gubee achii baasu jechuudha. Garuu isin immoo of eeggachuu qabda waan kanarratti isin jedha ijoolleen keenya. Kanaaf yeroo baay'ee hafuura addaan na kutaa laphee kiyya na dhukkubaa coggaarraan kiyya nyaata na didee warri jettan ganama garaa duwwaatti dhaqxaniit keemikaala akkana kana fuunfattanii somba keessaniif sirrii miti isin jedha ijoolleen keenya. Kanaaf kun immoo laalaakaa waan akkanaa kan ammoo yoo isaan fidan yeroo hunda fayyadamuu osoo hin taane achi fageessitanii yeroo namni mana hin jirretti yeroo ofii keessanii dhiquuf hin muddamnetti yeroo kaan noormaaliin saamunaa namaan dhiqaa shintibeetii yeroo kaan immoo wanti zaage sun dhiixanii baasuu osoo hin taane qoricha akkanaa kunniin kan itti naqaniitiin biraa deeman jechuudha malee kan bira dhaabattanii yookaan dhiixanii miti akka saamunaa sanii. Kanaaf ijoolleen baay'een keessaa waan akkanaa kana yoo argitan gizee ijoolleen hin seenne ijoolleen isaanii dhaqxee akka yookaan bishaan itti naqxee bakka san intini jedhattanii akka muddamnes yeroo namni mana jirretti yeroo isaan hin fayyadamnetti itti naqxanii daqiiqaa muraasa teessistanii bishaan itti naqxanii bakka sanii gara qoshaashaan deemutti buruushiidhaan achi oofuu qabdan malee harka keessaniin tuquu dhaabattanii buruushii riguu inni sun sirrii miti. Foolii fudhataa garaa keessanii of fudhataa inni kun coggaarraa somba waa meeqaaf jechuudha nama saaxila. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaarraa rabbiin isinaa eeguuf eeggadhaan isiniin jedha. Waan akkanaarraa sirriitti of eeggachuu qabdan keessattuu keemikaala mana fincaaniitiin qulqulleessan kana waa hedduu aynata hedduu deebitanii teenis kan lafa saramiikii isaanii adiidhaa bakka gurraachate kana kabaasu jedhanii kan isaan fidan kanneen gonkuma harka keessan ittiin dhiyeessinaa gaantii uffadhaa isin jedha ijoolleen keenya. Akkasii rabbiin isinaa eegu keessaayyuu gaantii furdaasan jechuudha. Akka harka keessan hin tuqnetti akka harka keessan ittiin dhiyaannetti seeraan eeggachuu qabdan isin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.